Uma dubbiin isinitti hima. Garaa keessan qat godhaa kutadhaa. Amantanis amanuu baattanis biiftuun gadaa raaga raagdeedha. Abiyyiin ganaa waggaa 20 bulchaa yoo boo'uudhaaf qophooftan. Waggaa 20 ganaa abiyyiin isin bulcha. Akkamittiin isin bulchaa jedhaa na gaafadhaa. Akkinni itti isin bulchu namni Iskindir Naggaa filatu hin jiru. Inni baandiraa qofaa baata malee uummata baandiraa baatu uummataan jiru. Jawaariin immoo uummata harcaatu qabatee jira. Uummata harcaatu jechuun Wallaggi gara biraarra deemti, Shawwaan gara biraarra deemti, Arsiin gara biraarra deemti. Tokko taanee jabaannee uummata kana keessa hin jiru. Uummata harcaatu Oromoon jechuudha. Uummata harcaatu namni qabate namni nama cimaaf dudduubaa hin qabne eessallee hin ga'u. Isaa warra koomentii irraa hee jettan kan ofiin ilaalina wal ijaartanii hin jirtan. Jawaariin hin dabarsitan. Namni dabarsu hin jiru. Paarlamaa garuu yoo ta'e Oromoodha waan guddaa hojjechuu danda'a. Eenyu jira? Tigiroonni isaan galaniiru yooma yookiin Oromoo keessaa dhaaba wayii ijaaranii loluma wayii gara sitti baranii horii isaanii akkaataa amma fixatanitti jechuudha. Yookiin Sumaalee keessaa nama ijaaranii Abiyyi irratti kaasuudhaa fi massaaraa bitanii waama tokko yaalanii hamma horii sana fixatanitti numa yayyaalu horittiin hin dhumti isaanis iddootti galu silxaanatti hin dhufan. Kanaafi ol kaattu gadi kaattu Amaarrillee nama amma biyyi ga'uun argattu. Oromoon illee nama hamma biyyi ga'uun argattu. Tigireen immoo yaaltee dadhabdi. Warri kaan immoo saba bibbicuudha iddoo kanaaf ganaa namni dhufee hin jiru. Abiyyiin ganaa isin bulcha. Jannata minaal baata maroo jettu maroon immoo Wallaggaa qofaa keessaayyuu Wallaggaa keessaayyuu gara boorderiitti siqanii jiru amma. Walakkaa lafaan jiran. Wallagguma keessaa jechuudha. Xarrii tokko qabatanii Oromiyaa bilisoomsitanii warri jannata minaal baataa nyaattan jiru jedhannee machumatti abdachuudha malee isaanis dur kobor beegii maaloo gidaamii walakkaa jiru ture amma gara gemii gaabbaatti achi siqaniiru. Ittu gemii gaabbaa achi siqaniiru. Boorderiitti achi siqaniiru. Isa booddee maal ta'a? Humni hin dhaba. Illaafaa dhufa. Uummatis illaafa. Innaafu isaanis. Waggaa 20 ganaa Abiyyiin biyyattii caccabdee kan waggaa 2, 3, 4 ganaa boossu. Hin boossu. Waggaa 2, 3 hin boossu. Inni sirrii Amaarri hundi keessanii nadhabdu biizinesii jalqabdu hojii jalqabdu iddootti galtu. Isin sirreessee hojii isinii banee hundaa keessan biizinesii gara hundaa akkasii yaaddammini. Oromoon hin nu balleessatti mini Oromoos hin balleessu Abiyyiin. Amaarris nu balleessatti mini Amaaras hin balleessu Abiyyiin. Hundaa ishee sirreesseetu hojiitti deebisee waggaa 20 isin bulchee isa booddee warroota dimokiraasii barsiise fuudhee isinitti kennee isin duraa siqa. Yoo lubbuun keessan jiraate hundi keessa yoo jiraate viidiyoo kanarra hin balleessu asuma irratti isinii dhiisa. Sababiin dhiisuuf immoo jechoota an jedhe kana yoo inni namni lubbuun jiraate bira ga'ee hin argine.